Yes, we are now at Jinka University. We And come here so to good, so take good. a grade 12 national examinations as Ethiopian calendar 2015. Now we are ready. We are now at Jinka University Museum and Research Center. This is here. This is a museum center in the library. Heritage, everything is are here. We are here. I'm from Bulura University. We around 10 people are from Bulura University now. Just but now we are at Jinka University. Are you okay? Mata what? Instructor beka? Okay, yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota kenna. Kun qophii wa YouTube'iti. Amma eessa jirra Jinkaa University. Gaashi bireen Jinkaa University nu erge. Qophii kenna hunda xumurreerra. Bakki nuti ammatti argan Research Center. Bakka baay'ee bareedu. Asii gadi yeroo ilaaltan magaalaa Jinkaati. Baay'ee akkasitti bareedu baay'ee namatti tola. Haalli teessuma isaa, haalli qilleensa isaa akkasumas wanti isaa baay'ee bareeda. Akkasumas gibbiin nu amma keessatti argannu Research Center kana yoo ilaaltu babbareedinna isaa biqiltoota isaa as keessa dhaaban wanti isaa as keessa dhaaban hundi isaa baay'ee waan namatti toludha. Baay'ee namatti tola. Gara numaan yaada koo gara barsiistuu Feebenitti dabarsa. Nu wajjin qormaata qoruuf kan dhuftedha. Maal isheen maarra akkasiin jirtu? Qophii akkamii akkasiin gaggeessaa jirtu? ምን አይነት ዝግጅት ላይ እንደሆነች ከሷን እንሰማለን። ወይል እንግዲህ አረ በጣም ደስ ይላል። ከተማው በጣም የሚያምር ከተማ ነው። አቀባበላቸውም በጣም ደስ ይላል። ማን ነው ፕሬዝዳንቱ መጥቶ አቀባበል አድርጎልናል፣ ዌልካም ብሎናል። በዚህ በሚያምረው ግቢያቸው ምርምር ሴንተራቸው ዋርም የሆነ ዌልካም ብሎናል። ኤንድ ተፈጥሮ በጣም ያምራል። በጣም ተፈጥሮ በጣም ያምራል። ካልቸራቸው በጣም ያምራል። and we are having a good time all in all. በቃ thank you galatoomii jennaani barsiistuu Feebenii asumaan gara barsiisaa joornaalizimiitti jira. Joornaalii beektu waan isaa joornaalizimii maal akka hojjetu inni leen waliin Jinkaa Yuunivarsiitii jira. Qophii akkamiin akka inni gaggeessaa jiru Jinkaa akkamiin akka inni arge isarraa dhageenya kallattumaan gara isaatti sin dabarsa. Galatooma jennaa jalqaba barsiisaa barraada'uunaan jechuu dandeessu Bulura Yuunivarsiitii irraati. Gara kana kan dhufne gara Jinkaa Yuunivarsiitiitti. Jinkaa Yuunivarsiitii guyyaa kaleessatti kaasnee Jinkaan haala miidhagduudhaan nama kan simatteedha. Keessayyuu waan addaa tokko kan agarre bokaadhaan nu simattee haaluma lafti ishee teessumni ishee giriinii ta'ee rooban kan nu simatteedha. Har'as immoo guyyaa har'aa kana pirezidaantonni mooraa Yuunivarsiitii Jinkaa nu simatanii ture. Sirna wal baruu fi haala tokko kallattii qabsiisanii jiru. Haala waliigala Jinkaa immoo naannoo teessuma ishee haala magariisa ishee haala taatee ishee qabduu fi teessumni ishee yoo ilaalamu qilleensa madaalawaa kan namatti toluu fi kan nama hawwatu jireenya namaatti kan ta'u waan akkasiitiif boruu haala jiru immoo guyyaa boruu immoo itti fufuu dandeenya. Kanaaf barsiisonni nu faana jiran inistiraaktaroonni kabajamoo yoo ta'u adda adduutiin inistiraaktaroonni gaadha. Ismaartii aanuti inistiraaktaroonni gaadha. ያለውን ቀጣይ ደግሞ ነገ እናሳውቃችኋለን። በጣም እናመሰግናለን። just thank you for your cooperation, our cameraman, just thank you Mr. Abarra. Egaa qophiin har'aaf qabnu kanuma fakkaata. Kan amma argaa jirtan kun magaalaa Jinkaati. Magaalaan Jinkaa teessumni lafasaa baay'ee kan namatti toludha. Bakki nuti dhaabannee jirru ammoo bakka ittiin Research Center bakka baay'uma bareedu. Bakka sanarra dhaabattee addoo magaalaan kun yuunivarsiitii eessa akka ta'e waan hundaayyuu kan argitudha. Qophiin keenyaadhaaf kanuma fakkaata. Qophii kana namni jaalatan subscribe, share, like gochuudhaan hin dagatinaa isin jennaa yeroo gaarii.
Beka, beka. As garagalee harka kee viidiyoodha viidiyoo.